kanaaf jennaan warri zayitiin keessan dhumee zayitii biraa baastan dhiirri keessan kan antini jedhu sheekni keessan immoo dhalaarraa maallaqa nyaatee manfuwaa keessatti kunoo uffata nargine Khalid Sanyi mootii liivisaan caqasneesin sagalee naaf ta'ii uffata na jalaa harattee baddee nama zinaa dalaguun barri ostaaza jedhame nama zinaa dalagu gosoonni kaan godhati uffata na jalaa hartee baddee sagalee naa ta'ennaan hin ta'uu jedheen didee jedhe musxirri sheekii sanaa ganaa viidiyoon isaa gadi ba'an shaalla silaa viidiyoon keessan addunyaa baxabbatee jira awwala irraa bismillah jedhamee feesbuukii irra kan beekan alaa gadi bu'u eebadee lubbuuti eebadee hafuura na fudhachiise eebadee akkasin ta'e an shamarra ta'uu kootti sinti qaanfadheen jira rabbiifu shamarra ta'uu kootti I am so sorry በጣም ነው የሚያዝንበት ምክንያቱም isinitti qaanfannee jirra isinitti bakka antini ostaani keessan as ba'ee du'aa namatti kadhataa maqaa amantaa nyaattani maqaa oromummaa nyaattani maalummaa dhabdani addunyaa irratti hin beekamne noobeelii hin finne xiyyaaran balleessi shufni amma noobeeliin jimmaatti galfamaa xiyyaara balaliisuun wallagga beekama jechuudha akkee ilmaaf macaaftuu lama akkasii harreetti bobba'uu aangummaa isaan qabnu nuni harreetti bobba'uu aangummaa isaan qabnu haadha buddeenaatti ol ba'uuf nuni waan akkasii nu bira hin jiru tak godhanii waraqata chaappaatti godhanii inni kaan ayyarii balaliisa inni kaan immoo noobeelii fuudhee jimmaatti jimma kolaaf so much beekaatu beekarraa dhalata silumaayyuu harreen harreerraa dhalata mee dhaalamee jira harreen harreerraa dhalata beekaan beekarraa dhalata hayyuun hayyuurraa dhalata imaaniirraa dhalata tingi goda dubbi ko angeri olin guluna police joli artist in fayyada wallahi jecha nama furadda ila yo ofi kesan beekumsa dhabdanille waan hawaan jettu kana tingi goda waan obboleessi hawa media ra jedhu tingi goda isin fayyada jecha sanaaf xiin qalaati deebii kenna harreetti bobba'u qofa miti duulatti jechuu qofa miti arrabaan farasti ta'u qofa osoo hin taane hojiidhaan farasti ta'ati argama yaaki inaafan kesan kun hamma yoomitti me inaafan keessan kun hamma yoomitti nu barre osoo isin inaaftani kutee jira oo manni ganda biraa beekumsa kun hojjas baay'ee sabboonaa oromoo kan sabboonti oromoo Jawaar kaawwattee jirtu Jawaar yoo ta'e diqaalaadha iddoo dhufee hin beekamu kanaaf araba biqiltuu namni raametti ergaate amantiin kofoo nasri rabbi keenya biraan ufadufu namni rabbitti ergaate abadan hin kofoo nasri bilbilaa jirtan please yeroon uummata si qoofaan duu bakka isaan jiran of barsiisu kana nittin bilbiliinaa sukkaar dhibba nagala hay maalitti bilbiltuu kanatti silaasin qaazu beedaan fidaa bintanii jettee arrabsitu uummata nu arrabsu kana nuni silaa of taanee hin deemnu soo kanaaf jennaan mucitti lafti sooma ta'uu nan beekaa lafti sooma ta'uu nan beekaa na of golshaa warreenatti mufattaa jirtan so jara kana iddoo isaan turan isaan barsiisnaaf malee lafti sooma ta'uu ni beekna almuhim aangoon harrummaa fi aangoon siyaasaa tokkoo miti ting irraa goraa uummata bilchiginaa irraas goraa uummanni arsii kun tokkoon kee afaanin banii fokkataa keetii kaasee liivirra baatee afaan bantee jennaan yaweelki siidhumate okay gaheen koo isinumatti bobba'uudha kanaan booddee fanjiin koo kan tokko isinitti malee nama biraattiin tokko okay yuunifoormiidhaan jira ammoo akka jaraanii dhiitti dibadhee nufu fuulatti dibadhee nufu yuunifoormii koodhaanas ba'eenti ni jedha okay mudiira jaraa waan ta'eef jennaan dibadhus dhiisus na baranii jiru dibannus dhiisnus rabbiin nu kallaqee nuun jechuudha bareechee miidhagsee amalaan beekumsaan kullu shee jechuudha rabbiin nuuf kenneera jechuudha sinigale sinigale nani malkii biraan baafnu zayitii biraan baafnu suma rabbiin nu kenna wala duraayyuu finne so kanaaf jana leevi rabbaati obboleetti kiyya Zubeedaa Yaasin ishee dulloomtee kan irraa dhume niqaaba keessa teessoo uummanni jimmaa akkasi uummanni jimmaa siyaasan beeku uummanni jimmaa maali kan jettu jechuudha ishee fiduu dhiistiiti
kunuus jawaar keessan iyyuu Facebook irra beenu arrabsu nuun deebiitti lan nuun ilmaan beekaatis ni galee namni namarraa qabamee yeroo maraatee overiitti ta'u egaan keessan kun intaloon si wallaggaamte akkuma isiniin jedhe qaamni keessa yeroo overiisinitti ta'uun keessan overiisi ta'e miti keenya suma gabaabbatee jiru iyyuu gaafanti ni jedhu akkam akka nu godhuun bee namatti irree so waliif beekna waliif hubanna waan akkasii kanammoo uummanni jimmaa waan isinii godhuu hin qabu dulloonni tokko tokkollee zubeeddaa tayaasinis irraa qabamtee dhaabdee uummata jimmaa warra oromummaan beekne warra seenaan qabne jetti so seenaa abbaa Jifaarkootti sin barsiisa yadullatti silaanti ni teessa maannoo dammaamiin jirtaa miti bakkatti jirtu ko sittis goone morma keessa irraa hunna jechuudha aniin kun lookishinii ati natti ergiteen ijoollee jimmaa morma irraa kuchisiisuu nan danda'a garuu nuni akka Dr. Abiy gara laafummaa qabna isin galee gara laafummaa qabna. gara laafummaa qabna namatti hin caggannu Jawaar hayyuu namatti wayyaanii istamalitti beektaa deemi oddookkee viidiyoo waraabii elagaa ijoollee koomentii isaan argitanii miti gowwaa uummata gowwaa wallahi viidiyoo waraabuu miti viidiyoo fuula sheeka keessan sanadha muxxeen kiyya fuula sheeka jettu miti sila fuula sheekan san 100% muxxee kiyyatu caala rabbiifu osoo kanatti wal bira kaayama poostis ni godhe mi maal jettamu uummata hudduun namaallee isin bira birqitee amma tokkoonti ni jedhu jechuudha warra dhalaan birqitee jechuudha hudduu namaa birqitee warra profaayilii irra kaawwatu hudduu namaa birqitee sheeka kaleessa as ba'ee abiyyiitti du'aayii kadhate sana muxxee kiyyatu kana fakkaatala osoo wal bira ni kaayee poostis ni godhe isin galee muxxee kiyya jechuudha dhugaa rabbii muxxee kiyya faranjii fakkaatala kuma kana kan jaafuulli jira hagabsa fakkaata kan fakkaataan bari wal bira kaayee poostis ni godhe barbaadan qaanyin na bakkeen jiran of ta'ee nama deemu beektanii nama of ta'ee confidence mataa isaatiin socho'uu deegaa jechuun tingofting isin galee nama fakkaatee deemuu miti nama guruupii irratti hawaan nama fiddee uummata gadaboo kana jedhaa jettee arrabsiistuu miti bari hawaa wallaggaa jechuun tingofting ana baraa okay so kanaaf jennaan wallahi haasiniin dubbataan jiran dhugaa rabbiiti paartii kaafaa fuula jaraarra 100% muxxee hawaa wallaggaa warri jawaala keessaa qabda wal bira kaati poostii godha warri jawaala keessaa qabda wal bira kaati poostii godha mee akka bareedu laayikii itti isiniif haa kennu laayikii kan isa kamiitu rakka danatu ilaala yaaki warra muxxee hawaan keenya uummanni gadaboo fuulli jaraa kan nama jibbisiisu ol nama tuqaa bar hamma muxxee hawaa hin ga'u bareedinni fuulli jaraallee haay warra akkasitti as ba'ee nama xiqqeessas laa fuuluma keessan mastaawotii keessatti ni ilaaltanii isin abjuudhaan namatti dhufa fuulli keessan sun nama rifaasis akka sheexaanaa jechuudha tole isin galee of kabajee taniin of beekee taniin sitti maansara ilmaanin dheerattiin akka qaamni saalaa keessatti dheerattee hangana ga'eessirra jigee jiru jechuudha hangana akka ga'eessirra jigee jiru akkana rabanni dheerattiin bayaa jalantiin sitti ni maali qaama keessa akkasitti sirra jigee qaama keessa akkasitti sirra jigee jechuudha qaama keessa akkasitti sirra jigee si keessa hollatu sunuuf irraa guuti hawaan arrabsuun dura duulloonni arsii marti keetiyyuu diqaalaa arsii kuulloon arsii jechuudha arsiin oromoo nama hin arrabsu arsiin oromoo nama hin arrabsu kuulloon jechuudha kuulloo warri qaamni saalaa keessanii jigee jechuudha kanatti jigee irra ciisu qaama keessan sana xaqqi godhaa kutaati hawaa shaarmuuxaa yeroo sana sirraa bareeda okay warra ofiifiyyuu bishaan malee of bira naman dabarsine xiraan keessanidha duubaayii teessanii saawudiitti naman teessisuun bari xiraan qaama keessaniiti ofirraa hin cirtanii akka naannoo keenyaattis ta'e akka shari'aattis intalli qinxiraama muranne qinxiraama namni hafu biyya keenyatti safuudha wallaggatti safuu tingofting okay tingofting kanaaf jennaan
yoo isin rabbe matarra isin bayina marrabsiisate mustashfaa sinan geessa natti bakka jirtan naafi maalookshinii achiin booddee sirraan kuchisiisaantinidha silattis millatsidhaan hincitu kana booddee kan akka Fatiyaa faasana kan akka Zaaraa faasana kan akka eenyu tokko moo jirti maqaan ishee wallaale hincitu kan Zaraa gajamoo biyya keenya way maaciisa haamaatti naaman sana jechuudha isaayyuu irraa citan malee hincitu waymoo mustashfaa geessani jira miti waan kan madansaza jechuudha madansaza waraanani madansaza waraanani Sunimani kisan seterapifu wallahi mutte ki bengali hinargine bah karabis ni tabu made